amma yoomitti biyya namaa keessatti dugdi si cita jool hanga damma amma yoomitti biyya namaa keessatti lafeensi qallatala heerumtee ilmoon deessu teessee abbaa manaa keessatti wajjin haaraan galfattu nyaattee duudee abbaa manaa keessatti wajjin haaraan galfattu amma yoomitti laa qanii isaanaan himtuu ati hanga yoomitti gurra arabatti qabdanii en arabni isin ergatti laa hanga yoomitti arabaa yaani shagaalaa jedhamtanii hanga yoomitti teessa ilaa maa sammuu keessan kaamne hanga yoomitti waraqaan qofti isin gowwoomsuti ijool ilmoon gaariin isin hin gowwoomsu diiniin gaariin isin hin gowwoomsu manni gaariin isin hin gowwoomsu abbaa manaa jala taa'anii haara galfatanii ruuyi isaa haara galfatanii galfachiisanii ruuyi keessan haara galfa ruuyi ofii haara galfachuun isin gowwoomsu hanga yoomitti jilba ciniintanii teessan ilaa hanga yoomitti fidaashii tokkitti buufattanii ilaa achi sittanii achi ciiftan kophaa keessan hanga yoomitti ofii keessanii shaayee buufattanii ilaa namni dhiirillee walitti dhaqaa kophaa keessan shaaheetti finjaalatti buufattanii amma yoomitti dhugdan hanga yoomitti qaawwaa siinii tokko kana fudhattanii ofii dhugdan hanga yoomitti immoo hisaaba arabaatiin isin bisaan isan manaan dhugi beddeena isan manaan dhugi cabbii manaan nyaadhu isa kana keessa hanga yoomitti teessana daraamee jiru maaliif inni akkanaa kun sitti mul'achuu didela amma horree imaaraa jaarree makiinaa binnee gallaa qofaa miti ijoollee mee jireenyatti keessa jirtanu xuwaalaa tokkitti duuba sana keewwattanii akka waan isin arguutti laa yeroo bakkeedhaa hojii arabaa keessaa darajaa dhiqtanii maal moo kawwaatanii maal moo miiccitanii godaa miiccitanii kaasanii isin ol deebitanii dhattanii jilbi kan isin dide duddi kan isin cite dhattanii xuwaalaa tokkitti buufattanii ofii keessanii qocheettanii baxxanii attiisii birrii 10 birrii 20 sana uffattanii inni isin dhattanii achi keessatti yaaddooftan kun mayoo miti laa qaniim kam ilmaan namaa ijoolleen isin biyya jirtu gariin eerumtee abbaa manaasiitii wajjin jilba dheeressitee algaas ajaa'ibaa filaashisa gaarii suufisa gaarii amma misa ta'u akkuma biyya keenyatti wajjin ciiftee gada makaate shaayee gaarii danfifteetii mooqa gaarii qopheessitee fi wajjin nyaattee ilkaan gaariidhaan itti kolfitee fuula gaariidhaan ilaaltee yeroo deeman sammuma qaban qopheeffatanii mana firaa dhaqanii galanii wajjiniin alhamdulillah innum tol deebi'anii jirri kolfan yaalloodha maal abbaatiitiif isin waan gowwoomtanii duniyaa wayii keessa jirtanu qiyaamaa taatanii xibaatii qubaan fuula of dhiqtanii wayyaa uffata kana bittanii meeqa ofitti jijjiirtanii maal fayyada isa keessoo jijjiiruu hin dandeessanu nanaas of siisinaa inni ramadaana irraa ka'u kan afaan ramadaana kanaatiin adaraa ijoollee hundi keessan mee gara biyyaatti deebi'a adaraa isan isin arge kana hundi keessan of argaa qophaa jilba akkuma kanatti jilba ciniimtanii yemma walitti keessan jilbinuu hojjeti isin goga'oo jireenyan jedhamtu jireenyaadha manaa mala jiraatan waanumaa wajjinu jireenyin jedhamtu jireenyi baa manaa mala jiraatan ula wallahi haqiiqaan isinitti mala maaluu naan jedhaa sheeknadha maal godhate naan jedhaa qurxin isinitti maa jedha wallahi yoo miliyoona hortan faayidaan qabu hamma baa manaa tokko isiniin ga'u maanni